guyyaan guyyaa Eid al-Adhaati Awurooppaa kana keessatti yeroo rakkoo turte seenaa ajaa'ibaati waan guyyaa Eidaati wal qabatu namtichi tokko dhihootti islaamummaa seenee ture waggaa 9 dura udhiyyaa qaluu qabdaa jedhanii udhiyyaa qaleeti osoo qaluu harkaa hoolaan utaaltee osoo inni irraan fixin jalaa utaalte albee dhiigaa qabdu akkasumatti qabatee fiigaa dhufe gara masjidaa ummanni zuhrii salaateetiin salaan baafatee tata'a albee dhiigni irraa coccobu qabatee isin keessa muslimni jiraadheen jennaan namtichi ummanni rifatee jira ummanni waan inni gorra'uu dhufe sehee nu keessa islaamni hin jiru jedhanii muslimni ummanni guutuun osoo zuhrii salaatee taa'aa jiru islaamummaa wakkate achi isin keessa nam tokko hin jiru eeti garuu imaamni islaama muslima jedhanii imaamni isaan tun salaachise imaamtichi illee ol ka'ee namni yoo raka'aa 2 salaate islaama ta'a jedheen guyyaa Eidaati Eid al-Adhaati wal qabata akkasuma seenaa islaamummaa keessatti seeqachuun taphachuun bashannanuun lubbuu ofii tana bakka kennuun barbaachisaadha akkuma Hassan al-Basriin jedhu lubbuun tiyya geejjiba kiyya yaabbadhee gara rabbii kiyyaatiin deemu geejjiba yaabbadhu immoo bashannansiisuun to'achuun qulqulleessuun boqannaa kennuufiin islaamummaa keessatti narraa barbaadama jedha Hassan al-Basriin garuu bashannanni daangaa qaba hanga qaba bakka qaba akka qaba yeroo hundan bashannanan yeroo hundan kolfan yeroo hunda akka fedhanin ta'an akka shari'aan keette bakka shari'aan keette yeroo shari'aan keette jira rasuuli rabbii illee sallallahu alayhi wa sallam yeroo hundallee osoo tahuu baatu ni qalladan ni qoosan nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaaf tokko manguddittiin takka dhuftee nabi Muhammadin bira yaa rasuulallah akka rabbiin jannata naa kennu du'aayi naa godhaa jettee rasuula rabbiiti isiin manguddoodha rasuulli achi ilaalanii bar manguddoon jannatan seentu jedhanii rasuuli rabbi rifattee osoo boosu ulee isii qabattee ulee isiitti erkataa kutte achi rasuuli rabbii duuka erganii nama isii faana akkas jettanii naa himtan jedhe rasuuli rabbi manguddummaan osoo hin taane manguddummarraa gara dargaggoo gadi deebitee umrii shabaabummaatiin jannata seente jechuudha jechuu kiyya jedhanii rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam gaaf tokko namtichi wahii fiigaa dhufee nabi Muhammadin bira yaa rasuulallah imala deemuu barbaade waan yaabbadhu naa kennaa jedhee rasuula jennaan nabi Muhammad maarree ilmoo gaalaa sii kennaa jedhee rasuul ilmoo gaalaa maal itti godha yaa rasuulallah karatti na harkaa kufti jennaan gaallummaan guddaan ati yaabbattu kunu ilmoo gaalaan turre jedhee rasuuli rabbii gaa hundi isaatu ilmoo gaalaati jedhaniin gaalli lafarra jiru kun marti dur ilmoo gaalaa ture rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam sahaabonni yaa ergamaa rabbii ati yeroo hedduu yeroo tokko tokko ni qoostaa maaliif qoostaa maa taphatta jennaan dhugaadha nan qoosa garuu wala aqulu illa haqqa dhugaa malee hin jedhu jedha rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam namtichatu seenaa kana علي الطنطاوي هما رحمه الله بركو دسقل جهاتما كيسا جدي تويوتان بيتاني مكينة تويوتا تانا نمتيجي عباتي اوفيغا موجي كيسا امنا فاقو ديمو دافبه وصو ديمو جرو كرا قباتي نمتيجي وهي تلو في منقودون هركا جالك اباتينا سينسي سي جدنا دابي في اسفالتي اللي ننجرو اكدرو سيني نمتيجي قبينا سيني أما سودي مجرن أمو تويوتا تناقبا ساعتني ريفا اتفقان ساعتني ريفا فيتي دي مجرتي مكينان نمتيجي كلما فادو فيكون كلما فارك جالك أبتكون بوتان إدوان هنجريف قبينا كيسا بولدورا مكينا كيسا دوبر رامبهي تائي يدين كلما فاكناتي رفين نمتيجي مكينا دوبر رامبهي ساعتني ريفا سنبران تائي ساعتني ريفا مود واجرتي أشيو سما مكينان ديمت روبني روبنا روبا جلا بقت جديتي ساعتني ريفا بني يوني لالو دوا وان جرتوف كيسا سيني أوفي تشوفي يوني أوفي تشوفي مكينان ديمو جرتيمي كبيرو كراتي هركا جلا قبادي أما اللي كلام فادو في كنان اللي دوبر ربهي جلني كسدفا سيني كنا كسدفا كوني مو ساعتني انتو ريفا قبدي جدي أماني
irrumaa siqeetiin taa'e osoma ima deeman roobni roobaa jira beek namtichi saaxinii seene karooba jalaa saaxinii reeffaa keessa seene sun roobni kun caame moo hin caamne laala jedhee saaxinii harka olilleen banne yoo inni akkan ol fuudhee harka asii gadi baasu ka asirra jiru kun nama du'e ruhiin itti deebite jedhee makiinaa gubbaa of darbee achitti garagalee du'e jedhan akkanatti du'a namni akka itti du'uu fi bakka itti du'uun beeku taarika ajaa'ibaati Aliyya Xanxaawitu himaa ulfaadhaa galatoomaa bashannantanillee da'waallee muhaadaraallee har'aa miti waggaa 13 ol iddoo kanarraa lallabamaa ture madrakiin kun madrakii culama'aa fi du'aata hedduun dura too'atee qabatee simatee ture irra deebi'uudhaan ammallee ummanni Naayiroobii ka gaafa san duniyarra jiru ka har'a akiraa jiru jira ka utubaa kana gadhaabee gaaddisa islaamaa kana ruuhii itti godhee ulamaa kana simatee qobsiisee gara akiraa deemillee jira ka osomaa duniyaa gubbaa jirullee biyya jijjiiratee Awurooppaa fi Ameerikaa biyyoota adda addaa keessa godaane haga Awustiraaliyaan bahutti jira warra lafa jalatti mana jijjiirate jechuun akiraa deeme sanii jecha galatoomaa jedhu waan hin dhageenyeef jarri rabbiin isaanii haa araaramu rabbiin isaanii haa araaramu caffee jannataa keessa rabbiin isaan haa qubsiisu warra ammoo as jirtan har'a as jirtan kanaa fi shabaabni waggaa 5 waggaa 6 waggaa 10 waggaa 10 wahii as jirtan ka warri waan kana hojjatee biyya adda addaa deemu ka tarii sagalee kana dhagahun malu cufa keessa rabbi isinirra haa jaallatu ashaaraa seenaa hojii bareedduu fakkeenya dhaloota daandii dhaloonni bor irra deemu lafa keessanii addunyaa akiratti wanni xiqqeenna jedhamu isinii waliin gahin ulfina addunyaa akiraa rabbi isin haa uffisu uffata ulfinaa rabbi isin haa uffisu warra gaaddisa islaamaa irra deddeebi'ee galateeffachuun barbaadaa durirraa qabee warra waan kana bu'usee fi warra haga har'aatti jala deemee sagantaa meeqa haala meeqa qindeessee ulamaa isin jaallattan du'aata isin jaallattan asitti isinii fidu yeroo tokko takbiira awwitu naa jedhaafi Allahu akbar Allahu akbar akkasuma ulamaa keenya ulamaa gurguddaa laffaati dadhabbii bara dheeraa qaban isinirraa ulamaa hedduu jira kan gariin keessan beektanii fi kan gariin keessan hin beekne baadiyaa magaalaa biyya kanaa keessatti baadiyaa kanarra magaalaa kanarra achi siqanii dhudhukatanii ta'antu jiranii warroota katamaa keessa jiran ka waan isin gaafattan hundaa deebii ta'anii gaaddisa isinii ta'anii laga nabi Muhammad irraa dhoohe isin obaasanii sallallahu alayhi wa sallam ka akka Sheek Muhammad Waadoo mee takbiiraan haa jedhaafi Allahu akbar akkasuma Sheek Anwaar nama yeroo ammaa minbara madrakii da'waa harkaa qabu akka miidiyaa ummata Oromootitti madrakiin guddichi mariin miidiyaa islaamaa harka jiru yeroo ammaatti Sheek Anwaar takbiiraan haa jedhaafi Allahu akbar balbala isaan cufanii qaawa isaan qabanii taa'u jiran har'a waan isaan jiraniif beekuu hin dandeenyu rabbiin umrii isaanii keessa barakaanu haa kaa'u akkasuma ulamaa keenya hunda maqaa dhahuu hin danda'u cufa keessa rabbi isinirraa haa jaallatu dhaamsii sa'aatii gabaabdunaa kenname keessatti isinii dhaamu islaamummaan amantii waa hundaati jireenya har'aatii fi jireenya boruullee isitu harkatti qaba ulfinaa fi bareedina guyyaa har'aa ittiin bareedduu fi ka gaafa biyyee jala seentee dirree maasharitti ol kaatullee isitu harkaa qaba islaamummaan gaafa ilmi namaa bakka irraa dhufe wallaale waan dhufeef wallaale gaafa inni bakka deemu wallaale isitu sadansan iccitii itti himee karaa qabsiise islaamummaan gaafa qur'aana kan harkaa qabnu gaafa islaamummaan dhugaa qoma keenya jirtu gaafa dhugatti qur'aanni keessa keenya sochoosaa ture hanga keessa keenya qur'aanni sochooseen addunyaa kana sochoosaa turre nuhi kan osoo addunyaan rifeensa cirachuun beekatti addunyaan rifeensa cirattu barsiise addunyaa janaabaa dhiqachuun beeyne nutu barsiise ummata islaamaati dur dhooqaa fi dhoqqee salphina addunyaa akiraa keessa harkisee
dirree tasgabbii fi nageenya jireenya qananiitti kan ol baase islaamummaadha. Ummata gosaa wal caccabsee jabaan laafaa nyaatee alanshee gad deebisee abbaan qabeenya hiyyeessa daaraa godhee ka humna qabu biyya abbaa biyyaa tahee daciifni laafaan biyyarraa bahee namni falaa fi mala hin qabne gosti xixiqqoon imimmaan haqachuu malee takkaa mataa ol qabatteen beekne islaamummatu fuudhee dirree wal qixxummaarra kaa'e. Hin agarree guyyaa Arafaa mootiin fedhee achi dhaabbate sandala uffata naxala shabaxii uffata. Birrii miliyoonaa fi kumaatamaan konkolaataa yaabbatu hundi isaan dalagu achitti. Sadarkaa fi qabeenyi jabeenyi hundi achitti wal qixxaa'e. Dirree Arafaa dheengadda dabarsine sun maali islaamummaan dhala ilma namaatiif? Akkamitti islaamummaan ilma namaa tokko gootee isitu lafa kaa'e dirreen Arafaa qofti mataan isii suuraa islaamummaa bareechee mul'isu. Gaafa Qur'aana kana keessa keenna jiru nutu Liibiyaa banee gaara Sindii gubbaa bahee azaanee Hinditti masjida keessa tolchee azaanee salaatee Jaappaanin dhaynee laga Qawqaas gubbatti faradoo hidhanne islaamummaadhaan. Gaafa islaamummaan jiru keemistirii oomishnee addunyaa kanaa kennine Jaabir bin Hayyaan gaafa Qur'aana harkaa qabu. Gaafa Qur'aana kana harkaa qabnu ji'oogiraafii addunyaan tun hin beekne waggaa 800 fi walakkaa dura kaartaa ardii tanaa mul'ii isiitii fi kallattii lamaan isiin jirtu kaartaa Ameerikaa lamaanii keessa kaa'ee al-Idruusitti addunyaa tana barsiise islaam. Gaafa islaamummaa tana harkaa qabnu Abbaas hayyuun beekamaan biyya Faaris Iiraanii isatu xayyaara yaalee waggaa 1 dura. Xayyaarri kan yaalame seenaa keessatti seenaan dhugaa ka ijoolleen lamaan Ameerikaa waggaa 150 wayi dura xayyaara yaaltee jaratu oomishe jedhamu miti. Ilmi namaa shimbirroodhaan qixxaahee bararuu akka qabu namni awwala ilaalcha san lafa kaa'e Abbaas bin Firnaas lammii biyya Iiraanitti muslim. Gaafa addunyaan herreegan beekne walqixxummaa maalii walqixxeessanii maaliin adda qoodanii maaliin hiraniin beekne lakkoofsa masjida al-Jaami'ul Kabiir في بغداد إن كيسة تيني محمد الخوارزم إدأو هرئسو والكتا بائسو جريء الدنيا تناكيني هر أي يونيفرسيتين هندي تنبرثا جرتي قافل كوفسة تقن قبل الدنيا لبا لما في لبا سديجة جتشان فيدمات ترتي لكوفسة نمني لكوفسة تقو لما سديجة إيه لكوفسة إنجليف فأمبيكا مخانا كعربي تيمي تبر كعربي كورا هنديتي لكوفسة عربي أترقي تكورا هنديتي قالوا لك كوسة فرنجي هرأة الدنيا مرتين فيدمتو نمنا الدنيا كان كأني أمة إسلاماتي مسجد كيسة بهبر مسجد كيسة تائه فرائد أسوق راسيسو إجوا اللي فرائد ابن الله في سوف جتة إدعو هرئسو والكيتا جريء الدنيا تناقماج قاف قرآن هركا قبنو أكستر قاف قرآن هركا قبنو ميشو تيجرين علمنا مالا فسن ميشو تيك قلنا إجوا اللي أحمد شاكرتو بومبا بشان ilmi namaa har'a dhugu kana lagarra harkisee manatti ka dhuguu danda'u godhe gaafa Qur'aan harkaa qabnu ijoollee Ahmad Shaakir har'allee citeen cinne hammi muraasni nu hafe abbaa waayifaayi oomishee addunyaa kanaa kenne nama amma lubbuun jiru nama umriin isaa waggaa 79 Ameerikaa jiraata lammii biyya Masriiti min ahli sunnati wal jamaa waayifaayi har'a addunyaan itti fayyadamtu islaamatu addunyaa gumaachi maaltu kana godhe beeyta كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق أتشين بنمت فولفني أتشين بنمي قدني أتشين بنمي دقاقني الدنيا ميراقني الدنيا أتشين بنمي صلاة جدين جل قبني صومي جدين جل قبني مدرسة إجاري جدين جل قبني اقرأ دبس برد جتشون درا وان جتو لالد اجتشون درا بك اجتو لالد كرور سندرا بيك كندي سندرا الدبافد اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ جدي قفديس كان قرأ إن جنة وان إسلام ما والقلو هندك قرأ جتشو اقرأ السماء سمي قرأ سمي كان كيس وان أجايب الجرا اقرأ الأرض أرضي قرأ اقرأ الدنيا اقرأ الكون اقرأ الفضاء اقرأ البحار عالم النمل والنحل عالم الإنسان اقرأ كل شيء ما لم يخالف الذي أمره اقرأ إذا دب سجد واول سن نفسي في نقفته
sani achitti barumsa hunda baradhuudha. Kanaaf teknoolojii fi saayinsiin usulli hundeen isaa hundi gaafa qur'aana kan harkaa qabnu islaama keessa turte. Har'a garuu qur'aanni itti hojjetamuu miti. Bulmaata addunyaa akiraanuu ta'uu miti. Sadarkaa qur'aana qara'uu dadhabuu bira geenye isa qara'uu isa dubbisuu isa addabanuu dadhabuu bira geenye jirra. Suuratul kahfiin guyyaa jum'aa Facebook irratti poostii walii goona. Suuratul kahfiin kun ispiikariin nuu bana kun televizyiina irra nuu ka'a. Yeroo mana seenee mana taa'u siyaasa isan laala, diraamaa isan laala, fiilmii isan laala, muuziqaa isan laala. Yeroo manaa bahu qur'aana irra kaahee manaa baha. Balbalatti cufee akka dubartii wayita manaa baatu hixaanaa fi uudaaf naddii qabsiiftee manaa baatu san qur'aanni manumatti namatti mi bara. Qur'aanni ka dhufeef manaaf moo namaafi? Manaaf dhufe qur'aanni namaaf dhufee mi? Garuu girgiddarra qofa laxxafne nuti. Girgiddaa qofarratti qul huwallaan achi gubbaa jirti as keessa hin jirtu. Taappellaa gubbaa jirti qul huwallaan baajaajitu fudhatee olii gadi hin deema. Qul huwallaa qul a'uudhu birabbin naas aayatal kursi keessa keenya kana hin jiru. Ka keessa keenya jiru ka biraati. Suuraa biraatu jira. Aayaa biraatu keessa keenya jira nuti. Ulfinni ummata kanaa kan dura ummanni kun ittiin ka'e ulfinuma saniin ummanni aakira ummata kanaallee dhufu ittiin ka'a jedhe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gaafa qur'aana rabbi harkaa qabnu lakkoofsa muraasaan sagaleen keenya dhagahamee addunyaa tana sochoosaa turre. Nama kuma 12 qofaan 200 injifanne. Har'a garuu